Guyyoota Ramadaana caalutu fuuldura keenya jira osoo isiniin jedhee dhugaadha jettaniitiin amanuu dhabuu dandeessanii. Garuu guyyoota Ramadaana caaltuutu fuuldura keenya kana jira. Guyyoota dalagaan isaan keessa dalagamu guyyoota Ramadaanaa guyyoota caaltuu taateetu fuuldura keenya jira. Guyyoonni kunniinis kurnan Zulhijjaa jedhamanii beekamu. Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana dubbanna. Hamma xumuraatti viidiyoo kana sirritti ilaalaatiin irraa baradhaa, irraa qayyabadhaa, irraa hubadhaatiin guyyoota kanniin ajrii sirritti irraa argadhaa isiniin jedha. Kallattimaan gama viidiyoodhaa haa adeemnu. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kurnan Zulhijjaa. Kurnan Zulhijjaa maaliidha? Akkasumas sadarkaa akkamii qabu? Maal fa'aa keessa dalaguu qabna? Inshallah kan jedhu viidiyoo kana keessatti ilaallaa. Hamma xumuraatti na wajjin tura. Kurnan Zulhijjaa jalqaba. Zulhijjaan ji'oota Arabaa jiran 12 keessaa 12ffaa irratti kan argamudha. Jiini xumuraa maaliidha? Zulhijjaa isa jedhamudha. Barri haarofti akka afaan Arabaatti ji'a Zulhijjaa kana booda dhufaa jechuudha. Zulhijjaani kurnan Zulhijjaa guyyoota jalqabaa 10 kan ji'a Zulhijjaa kanarratti argamanidha. Kurnan Zulhijjaa jedhamanii kan beekaman kunniin. Inshallah viidiyoo kana keessatti waa'ee isaa bal'inaan ilaaluudhaaf yaalla. Sadarkaa kurnan Zulhijjaa. Kurnan Zulhijjaa kun sadarkaa akkamii qabu? Sadarkaa akkamiitu isaan keessa jira laata? Nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa sallam hadiisa Imaamul Bukhaariin odeessan keessatti yoo dubbatan akkana jedhan. Abdullah ibn Abbas irraa odeeffamee nabiyyiin maal jedhanii? Mal amalu fi ayyaamin afdala minhaa fi haadhihi. Dalagaan guyyoota kurnan Zulhijjaa kana caalaa sirritti ka caaltuu taate hin jirtuu jedhan guyyoota kurnan kana caalaa. Guyyoonni dalagaan keessa sirritti caaltuu taate guyyoota kurnan kanaa jedhanii. Sahaabonni akkana jedhanii gaafatanii. Walal jihaadu jihaadnillee moo? Jihaadni iddoo biraatti godhamullee yeroo biraa godhamullee kurnan Zulhijjaa kana keessatti sira hin caaluu jedhanii gaafatan nabiyyi. Nabiyyiin maal jedhanii? Walal jihaadu jihaadnillee jedhanii. Illaa rajulun kharaja yukhaatiru binafsihi wa maalihi. Nama aarsaa diinii isaatiif kafaluudhaaf lubbuu isaatiin qabeenya isaatiin bahee falam yarjic bishay'in watakkaanillee hin deebi'in malee namnummaan tokkochuu jihaadnummaan tokkochuu dalagammaan ji'a kamiyyuu kurnan Zulhijjaa kanatti hin qixxaatu jedha nabiyyiin sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf kurnan Zulhijjaa kun dalagaan isaan keessa dalagamtu dalagaa addaa ta'uu beekneetiin itti fayyadamuu qabnaa jechuu. Rabbiin nama dalagaa isa keessa dalagatu rabbi anaafis illee haa taasisu. Guyyoonni kurnan Zulhijjaa kun Ramadaana ni caalu moo hin caalan laata? Hadiisa dabre kana keessatti akkuma ilaalletti nabiyyiin sallallahu alayhi wa sallam guyyoonni dalagaan keessatti sirri caaltuu taate guyyoota kam jedhanii? Guyyoota kurnan Zulhijjaati jedhanii dubbatanii jiran. Hadiisni sun akkas ibsee jira. Ulamaa'iin maal jedhanii dhimma kanarratti yoo ibsan fakkeenya Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyaan maal jedhanii dubbatanii? Kallattii halkaniitii fi kallattii guyyaatiin jedhanii iddoo lamatti qoodan. Kallattii guyyaatiin kurnan Zulhijjaattu caalaa jedhan. Kallattii guyyaatiin. Kallattii halkaniitiin immoo kurnan boodaa kan Ramadaanaattu caalaa jedhan. Halkaniin caale malee guyyaadhaan kamtu caalaa? Kurnan Zulhijjaatu caalaa. Ramadaanni halkaniin maaliif caale jennaani? Laylatul Qadriitu keessa jira. Laylatul Qadri immoo dalagaan isa keessa dalagame dalagaa waggaa naannoo 84 dalagameetti waan namaa herreegamuuf jecha sababa saniif halkaniin caaluu danda'e jechuudha. Garuu guyyaadhaan kamtu caalaa? Kurnan Zulhijjaa kanatu caalaa. Subhaanallah. Carraa cimaa Rabbi nuuf hire. Umriin ummata Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umrii gabaabduudha. Nabiyyiin sallallahu alayhi wa sallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii? Waggaa 60 haga 70 jidduu kanaa jedhan umrii ummata kiyyaa. Umrii gabaabduu waan qabnuufi khayrii ammoo khayrii gurguddaa akka dalagannuuf jecha Rabbiin carraa kana nurra fidee jechuudha. Itti dalaguu hin dagatina. Carraan kun akka isin jedhan dabarre. Isiniin jedhaa nama carraa kanatti fayyadamu anaaf isinillee Rabbi haa taasisu. Maaltu dalagama? Kurnan Zulhijjaa kana keessa maaltu dalagama? Maal dalaguu qabna? Gaafii namoonni hedduun gaafatan gaafii kana. Maal dalaguu qabna isa jedhudha. Kurnan Zulhijjaa keessa dalagaa khayrii ta'an hunda dalaguun barbaachisaadha. Dalagaa khayrii ta'an hunda kana osoo hin jedhin dalagaa khayriidhaan hunda dalaguun barbaachisa. Keessa ammoo ka ciccimaa ta'an inshallah wajjin ilaalla.
San keessaa inni tokkoffaan maalidha? Qur'aana salaata sunnaa baay'isuudha. Salaata sunnaa kana salaatuu baay'isuudha. Salaata sunnaa sirriitti baay'isuu qabnaa jechuu kurnan zulhijjaa kana keessaa. Ittaan suudhaan zikriilee garaagaraa baay'ifachuu. Zikriin gosa garaagaraatiin jira. Zikriilee kanneen yoo ka hin beekne illee ta'e inshallah na gaafadhaa koomentirra isiniif kennaa. Zikriilee baay'ifannee zikriilee jiran kanneen sirriitti moor jechuu qabnaa jechuu. Ittaan suudhaan qur'aana irratti jabaachuu. Qur'aana irratti illee jabaachuu qabna. Qur'aana hamma beeknuun yoo ka hin beekne barataa. Yoo kan beeknu ta'e immoo ka beeknu san sirriitti qara'uu qabnaa jechuu. Ittaan suudhaan sooma sunnaati. Sooma sunnaallee soomuu qabna. Sooma irratti illee sirriitti jabaatuu qabna. Guyyoota kurnan kanneen soomaan dabarsuu qabna. Ittaan suudhaan sadaqaa irratti jabaachuu. Sadaqaa zakaa ta'ee, sadaqama sunnaa, sadaqaa kallattii kamiinuu irratti jabaachuu qabna jechuu. Ittaansee hajjii fi umraa. Rabbii warra hajjii fi umraa waffaqamu haa taasisu. Hajjii fi umraatti illee jabaachuu. Ittaan suudhaan udhiyyaadha. Inshallah waa'ee isaa viidiyoo addatti hojjechuudhaaf ni yaala. Udhiyyaa gochuudha. Udhiyyaan ajrii guddaa qaba, sawaaba guddaa qaba jechuu. Udhiyyaa irratti illee jabaachuu qabna. Ittaan suudhaan takbiiraa heddummeessuu. Takbiiraan gosa garaagaraatiin jira. Takbiiraallee sirriitti heddummeessuu qabnaa jechuu. Takbiiraa kun yeroo iidaa jedhamu san ni beektanii. Takbiiraa kana yeroo iidaa qofa eeguu osoo hin ta'in kurnan zulhijjaa kana keessa takbiiraa sirriitti jechuun jaalatamaadha, sirriitti barbaachisaadha jechuu. Takbiira irratti illee jabaachuu qabnaa. Dalagaaleen kunniin kurnan zulhijjaa kana keessa sirriitti dalagamuu qabanii sirriitti dalaguu qabnaa. Akka hin daganne irratti jabaadha. Maaltu dhorkama? Kurnan zulhijjaa kana keessa dalagaa dhorgamaa ta'etu jira. Maaltu dhorgama laata? Namni udhiyyaa qaluu barbaade abbaan ofii isaatii qaluu jechuu harka isaatiin ka qaluu hedduu ta'ee takki ammoo abbaan manaa jechuu kamaatii isaarraa qaluu hedduu inni waan dalaguun dhorkamaa ta'etu jira. Fakkeenya ani osoo maatii kiyyarraa qaluu barbaade nama biraallee osoo bakka buusisee ka qaluuti waan dalaguu waan hin qabnetu jira. Innis maali? Rifeensaa fi qeensa isaa muratuu hin qabu. Rifeensa isaallee tuquu hin qabu, qeensa isaallee muratuu hin qabu, ciratuu hin qabu jechuu. Osoo garuu ka filatee osoo rifeensi minaaminni ka irraa bu'uuti surrakkoo hin qabu, garuu ammoo muratuu hin qabu. Qeensallee ciratuu hin qabu jechuu. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa imaamu Muslim odeessan keessatti Ummi Salamaa irraa odeeffamee maal jedhanii izaa dakhalat al-ashru kurnan zulhijjaa yoo seente wa araada ahadukum an yudaahiya tokkoon keessan ammoo udhiyyaa gochuu yoo barbaade falaa yamassa min sha'rihi rifeensa isaarra akka hin tuqne wa basharihi qaama isaarraallee shay'an waa takka qaama isaarraallee rifeensa isaarraallee akka hin tuqne akkasumatti haa dhiisuu jedhan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Maaliif jennaan ulamaa'iin sababa riizinii wanta kanaa yoo kaahan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala qaama keenya guutuudhaan gama rabbi achuuf kenninee akka yeroo dhalannee sanitti akka rabbi nu qulqulleessuu fi niyyaa kanaan akka rabbiin cubbuurra nu qulqulleessuuf nu bituu fi gara rabbii garagaluudha jedhaniitiin sababa kana ulamaa'iin kaahanii jechuudha. Kanaaf namni udhiyyaa qaluu barbaadan rifeensaa fi qeensa keessan tuquu hin qabdanii jechuudha. Inshaallah wanti kurnan zulhijjaatii wal qabatu kana fakkaata. Barnoota itti aanu inshaallah waa'ee kurnan zulhijjaa kana keessatti udhiyyaa fi ittaansuudhaan sooma guyyaa Arafaa waan jedhu inshaallah viidiyoo itti aanu keessa isinii dhiyeessa. Barnoota amantiidha kallattii kanaan baratuudhaaf YouTube irratti Mujaahid Fillah jettanii barreessitaniitiin nu argachuu dandeessu. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhuun nu argachuu dandeessu. Telegram irratti @abduislamapologist jettanii yoo barreessitan chaanaalii telegiraamii keenya ni argattanii barnoota diiniidhaa koottaa kallattii bareedaadhaan akkanatti baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u ji'a kana keessa kurnan kana keessa sirriitti jabaadhaatiin khayrii dalagadhaa isiniin jedha. Anaaf isinillee nama akkasii rabbi haa taasisu. Du'aa'ii sirriitti kadhaa, sirriitti jabaadhaa, nama jabaatu anaaf isinillee rabbi haa taasisu. Nama khayriin isaaf laaftee khayrii irratti jabaatee jannata akhiratti argatu, qabriitti ammoo najaa ibidda jalaa kabahu. Akkasuma duniyaatti ammoo jireenya barakaa, jireenya milkiidhaa warra jiraatu anaaf isinillee rabbi haa taasisu. Diina wa duniyaan warra milkaa'e keessa rabbi nu haa taasisu. Kurnan zulhijjaa kun kurnan sirriitti jabaatuu qabnu. Akkuma jalqaba isinii dubbadhe jecha ulamaa'iitii fi jecha nabiyyi irraallee akkuma isinii dubbadhe Ramadaana guyyoota caaltu. Guyyoonni kurnan zulhijjaa kun guyyoota Ramadaana caaltuu ta'edha. Kanaaf
carraan kun akka isin jedhan dabarre isiniin jedha itti fayyadamaa nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.